أبو قتادة رضي الله عنه كجنبي في ديكوريبو كموكا في ديكوريبو كغوريسا كفردا فغوا دغو كديسو جلابو كاريبو كب كدربة مكة كدربة ورا الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر اللي من كايتني اللي كفتي كان من كان قبول لين صداتو إذا كيسو بناني وما كملا في لمو في وما كمتا وما قرتي كسي أكا كركبو كنين تججرا وبناني مو السلام عليكم جنة سلامتا ورا جنتا السلام عليكم جنة ودي راكوتي مالف namni kuno yeroo godhatee dhufee barcaa fudhatee kakama uus kasirbuus waanuma magaalaa ajaa'ibaati nuti khabiroota feesbuukaati feesbuuka kana gaafa sanaasaa gaafa zamanasaa gaafa feesbuukni abbaa sooshaal miidiyaa ture feesbuuka kana girgireessuu turre amma girgiriin san hundi nu harkaa baatee dhuftee tiktaakii irra galtee maalamma yoo feesbuuka keessa deemte namallee argitu subhaanallah namni injiru yaa amma nu harkatti dulloome baramma nuti sisuma waliin dulloomneetuma bakka dardaraa fi duraa kana afaan isaa wallaallee duubuma teenyee dhageeffannee deemna garuu yeroo hedduu yeroo isin kayrii asirraa ooftan isin argaa ammallee sheekottiin teenya yeroo hedduu asirratti daawaa godhutti daawaa godhuurra bakki tun bakka rakkoon itti heddummaattu waan taateef nama walitti araarsuu sanuu daa'uma wanni nama wallole walitti araarsuura caaltu hin jiru sawaaba guddaa qabdi akkasuma aqiidaa badde takkaanuu akhlaaqa fasaadaan bade kana sirreettuutti sheekottii teenya mashquula godhan warri tiktaakii kuni kanaaf wallahi waan jennuun qabnu ji'a ramadaanaa kana keessa akka malee gammannee turre baatiin ramadaanaa dhuftee namni hundi warri as gubbaa rabshaa godhu warri nama arrabsu warri geemii irratti fasaada akhlaaqaa uumee waan safuu islaamaa cabsaa waan safuu saba kanaa cabsaa godhu hundinuu xiqqoo tawbatanii ramadaanni dafnurraa godhe akkuma ramadaanni baheen obboleeyyan keenya warri qaahiraa warri masrii biyya teenya warri ummad duniyaa oowwa achi ajandaa ajaa'ibaa kana nutti as darbani ajandaan san almost torbaan lama haga torbaan sadii fudhate ammallee waan dhaabbateen fakkaatu achi deemee ajandaan warra umraa godhee riyaad dhaqe taate akkasumatti ajandaan guyya guyyaan kan namaa deemti waan jennu obboleeyyan keenya nuti isinitti hin dheeressinu ani mashaayikha kiyya jira sheekota keenya jira obboleeyyan kiyya gurguddaan na dura bakka tana jira obboleeyyan akhlaaqa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ji'a ramadaanaa keessa nuu kannesan ramadaanni keenya nurraa qeebalame ramadaanni keenya rabbi biratti fudhatama argate wanni nuti beeynuun yoo ramadaana booda amala bareedaa ramadaana keessa qabaachuu turre san qabaanne sodaa bareedduu rabbitti ittiin dhiyaachaa turre tan ramadaana keessa qabaachaa turre san yoo ramadaana booda qabaanne soomanni keenya nurraa qeebalame illee beeyna jechu obboleeyyan guyya guyyaan ajandaa baastanii nama walirratti khaastan abbaa manaatii fi haadha manaa adda baastan abbaa manaatii fi haadha manaa jidduutti shakkii uumtan obboleeyyan ganda tokko gortanii ganda biraa arrabsitan obboleeyyan teessanii dubartiin afaan safuu dubbachuun silaa irraa qaanyii safuu oromoo cabsitee haraamummaa keessa dabartee namni arraba dheeratee waan yoo warri isaaniitu isii akkas jettu dhagee itti saalfatu akkasuma gurbaan dhiiraa waan yeroo inni jiru warri isaanii ollaan isaanii namni isa beeku hunda itti saalfatu asirraa deema rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu haasattaru hanga dandeenyetti amala bareeda ji'a ramadaanaa keessa qabaachaa turre san rabbiin ji'a ramadaanaa keessa nuti gabbaraa turre rabbiin ji'a ramadaanaa keessa nuti itti dhihaachaa turre kan sodaa isaatiif halkan guutuu dhaabbachaa turre kan sodaa isaatiif akkasuma rahmata isaa barbaada guyyaa guutuu beelaaf dheebuun nyaatarraa of qabne fadhinnaarraa of qabne waan adda addaarraa of qabne isatti dhihaachaa turre san ramadaanuma bahe malee rabbiin san ammallee ni jira inna allaha subhaanahu wa ta'aalaa hayyun laa yamuut rabbiin jiraataa
duris jiraata ammallee jiraata zalaalam jiraata inni du'a ittiin dhuftu yeroon hin shaaramu tanaaf ibaadaa yeroon shaaramtu hin jirtu rabbi subhaanahu wa ta'aala nabi muhammadin واعبد ربك حتى يأتيك اليقين جي يا نبي محمد ربي خي قبري هاga دوتي ست رفتو هاga ملايكا روحي سكي سافوتو هاga ربي كيتي والكنمتو ربي كي قبري جي كناف وبليان كيا إبادة رمضان خيس قرآت الرسن أما اللي اتهاجبان ننجا إن شاء الله هاga نقول ديريسون بربادو شيكان كي يجرا والاركا فودا وفنا كستي نمني تانتني تدور جزاكم الله شيخ ريادي في وبليان كيا تراخنا ناخن نخيسني في الدوغلة وما بارك الله فيكم حفظك الله ورعاك بارك الله فيك جزاك الله خير ما شاء الله تبارك الله إياكم بارك الله الله وقاتل كل خير ان شاء الله شيء اسم بربادات بقى رفتني جزاكم الله خير سجنتا درقمي قرآناتك كا بروفايل شيء نفرق بني كان أيوة مرسى تكوفيني مرسى لما فهم صدفة رجلا إمام النافي عبد الكريم أو مرسى مرسى تكوفا في تجراد ما خلا ما فايقولوا إن شاء الله سبونسر كبا تكوفا لما فانا ما بي براسة قدة تجر سنتان سنيت شيخ سجا قافلة ببريدو تكتنا درا ميديا رتكو بيسات إبساكية صح ميديا تنا وين سرسنا ريفا ما أبو عبد المعين ده سجنان ليسون سنة رسولاتي متي رسول لما كرر ده سنجاف كان صح بالله هنا يمني ربي مدينة سيني نحن لولو ملجأ إنسحابون ودو ربي كي أنا يميني من لولو جان إما لولو أبدا هذا سجل رسول الله والفورانيت آيان القرآن أبو هذا وهاجم دبته متوك جل جاف كان مكان اللي تمزاني تات مدينة اللي تمزاني تات يا رب يجري تيك توك اللي أكمل فيسبوك سنتين نمتات إن شاء الله إن شاء الله كان يقولوا أبا منوي أرسا ويكفلوا لك جولتين إن شاء الله سبونسر أنسم بانار توقف لما فانا براسة كوبيسنا سكنتا غابي سنتور بقويا توقاسرة تدو كوبيسنا يجوا يا دي مالجتن إسين كوبيستني كمبريت دانيا نم لما إسين تبلا رابويا يعني في مامنا فين جراني أنا سنجرا جماعة برولة وانجراني والتاني ولودان غابا كنا سوتشوف نمالي وجوجان وما باساجو أمن أجا والبرا بري نكنا وتمسين اللي بنتني كون اللي منا بري أبو يحيى بني إمام النبي بني أبو المعين اللي بني جبريل اللي بني نمو غرغرة بني تهني نما ديدا مسودم بني تهني غيره ما سيسنوي نعم الرابطة تنجيرو قبايا يقول واقفاس والبرا غابان تو قامو كنا في غافلة سنين أنس جمرة توري ننتا قرانا تريت بقنا إسين غافي سن كبتني torbaanitti osoo guyyaa jumaadhaa sagantaa biraa qabna nu boqonnaan qabnu guyyaa kamiisaa godhanne sagantaa quraana oduu jumaa torbee hadhaa irraa sa'a matakkaaf baraasa qopheessinee fi sagantaa san irratti daanyaa nam lamaa qopheessinee osoo kanniiniin shaagalle yeroo tokko ijoollee dhugaa qabdi maaf jennaan haadha abbaa biraan baate obboleessa biraan baate gandi bira jirtu ganda waliin hin haasofne as yoo baate nama ofiitu argaatu yeroo tokko bar yoo amma bakka kanatti nuyi haala akkanaa mijeessin gara dhattu dhattee sanni jala dhattee ta'aatti maal gootre dhugaa keessani wallahi sheek kanaaf osoo law fa'amalna alayhim osoo irratti dalagne insha Allah waawi jijjiirama guddaa finna jennee yaadna gama kaaniin ka quraanaa qabnee jirra sagantaa kana insha Allah sponsora nama kompiitera lamaan nu bitu namnu ijoollee doolaara kuma nu kennitu namnu insha Allah ijoollee gaggaarii qabnaas keessa ijoollee riyaa hama kuma takkaa fi 200 kompiitera takka bittee badhaasa qopheessitu namnu Masha Allah. Sheek yaada amma isin kaasan kana dhiifama afaan keessa isin bee seenaa ramadaanaatiin dura yeroo takka akkuma carraa gaafa ustaazni keenya Ustaaz Muhammad Naasir amma makkaan jiran dhukkubsachuu turanii ijoolleen asirratti dubbachaa turan dhageessan akkuma carraa akkasii hawaasa waliin mijeessinee turre Abu Sabraddiin Abu Muwaazii san duratti anumaa seenee akkanumatti quraana ijoollee barsiisaa jiru
obboleessi kiyya Ustaaz Abdul Kariimii fi Sheekh Muhammad Toofiq illeen gara keessan jiranii isaan ol seenanii ijoollee miti ilaala odoo jiranii geessin kunoo ankuma tokko dirhama kuma tokko doolaara kuma tokko Allahu akbar Allahu akbar masha Allah ni dhufti kun rakkoon hin jiru rabbi nu razzaqa inshallah rizqiin bal'uudha yeroo san waan wal mari'anne sheeka kiyya aboo bakki tun badde nuti sheeka waan tokko qaayidaa tokko qabaachuu turre gaafa Facebook kanatti fayyadamuu turre qaayidaan akkam turte osuma yeroon qabne osuma haalilleen hin mijjooyne waan tokko lafa keenye komii dheeressaa oolurra namni tokko waan inni harkaa qabu san waan san yoo badduu taate ati akka namni san waan san hin dhabnetti badduu isaa san toltutti jijjiiriif waan jettu lafa kaayyannee Facebook irratti tattaaffii godhaa turre akkasitti rabbiillee xiqqoo nu milkeessee Facebook nillee jijjiiramee ture maal ja'an namni yoo ati dhufte hadiisa itti himuu baatte nama biraa kan fidee ooyiruu kana waan biraa keessa facaafatu jira tanaafu ati ooyiruu tee gaffaan dhiisin qootii bishaan obaasii toohadhu jan kanaaf ibaadoonni rabbii kun hundi waan akkasiitti haajamanii nuti immoo da'waan keenya da'waa tartiiba qabdu yoo taate yoo namuu mataa walitti qabate jennee ana Abdul Kariimii fi Ustaaz Abdul Kariimii fi Sheekh Muhammad Toofiq waliin haasofne homework illee walii kennine adda baane maal mee ijoollee teenya tan Sheekh Riyaadiin ta'ii Abu Mu'aaz Abu Sabraddiin warri da'waa godhu kun gurri gurguddaan ammallee hordoftoota gurguddaa qabu kunis haa hirmaatanii guyyaa tokko godhannee kan namni asirraa rabshaa godhu kun hundillee Sheekh Riyaad akka abbaatitti bira jiran ijoolleen kun yoo dhaabbadhu jaanii ni dhaabbatanii dhufanii irratti hirmaatanii guyyaan da'waa beekamaan tokko godhame namni hundi qooda irraa fudhate jennee akkasitti dubbannee adda baane waan sanuma gajjabeessinee guyyaan jummataa kun guyyaa shayxaanillee xiqqoo laaffatu namni jum'aa salaatee qalbiinillee laaffattee du'aa'ee asrii boodaatillee barbaada kanaaf guyyaa kana akkuma nu mijaa'utti itti fayyadamnee osoo da'waa kana itti fufne yaaduma isin jettan san gajjabeessuuf jazakumullah inshallah haala mijeessinee waan isin jettan kana hunda waliin irratti daleena jazakumullah khair barakallahu fik Abu Yahya mal yatayada kana rat كانت بعد كده اسمع يا كا وبين استعين على الدين وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله حقيقه والله قاف اما وربا قافتكو واجن بيتني غندي وي كفتي جانيتي وانغبر ويت جرا غندا كيس جرا wali guuraniiti irra lafa dhiita namni hadiraa godhanii maal godhanii mana dhadhee gandi sun namni hin sodaata dhaqee namni da'waa itti godhu hin jiru namni immoo gartee gasii dukaanuu keessa ba'uu hin sodaata yeroo san yeroo amma dheeraadhaa bara 1999 akkas keessa na fakkaata akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo nu amma ummata kanarraa fagaannee ummata kana dhiifnee ummanni kun kaftii gabbara jennee sodaannee keessa gaddeebine lubbuullee tapha isaan qabna gootummaallee yoo ta'e yoo dhabne waan tokko matakka nun godhanii yoo tokko dhabuufillee nu deeme gartee gasii immoo kaantu nurraa dhoorga jedhee namni tokko nama jabatu jira nama daa'iidha ammallee rabbi isaatisu gaafsan akkasi cabsinee seenne jechuudha. Irraa dheessuu dinnee cabsinee seenne bakka akkasii san immoo hin jaaladhaani bakka namni amma kun osoo taatu kana bakki naa ta'u bakka akkasiiti. Bakka amma namni sirriitti sodaatu kana wallaahi gootummaan na dhufa maal akka ta'e hin beeku haga ammaallee bakka namni irraa dheessina irraa baana hin dhiifna jedhu kana ani immoo bakka sani natti tola beektanii waan akkasii saniif gaafsanis seenne takka lamaan kaftii gara 12 guurre waggaa tokko keessatti jechuudha. Tokkocha namarraa fuudhuun hin ulfaata tokkochuma habbaa kan tokkocha namarraa fuudhuun haa gaaraatti ulfaata. Wallahi billahi irra dhaabanne jechuudha. Ka isaan sodaatan sa irra dhaabanne homaa naman godhu jedha ummata mul'isa. Ummanni gartee gasii ka dura sodaatuun deedaa wantichi
erbe ma dawo afo ciccira jechu afo ciccira kafti yoo jedhan maqama guddisanii namaan sodaachisaa turan jechu waan nun beekne dubbatanii bara adda baafatu dubbatanii mee dubararra eennaati laana jedhaaye waan keessa jiru himanii maaf callise kafti kun waan gabbaranii bara kafti waan gabbaranii waan namni gabbaru wahiiti nama fuudhateeti gabbarata akkuma kun jedha wasala jedha kafti dama qabatu kafti maanno jarillee kafti ma itti baafatte maqaa isaa kafti kafti margoya kafti maalisa warri amaara ko warri kafti jedha sila kafti biyya baddaa kana keessa jira inni biyya baddaa kana keessa argama kanaafi haqiiqatti gandi suni masjida keessa ijaarree diin qabatee warri gartee didee itti hafellee wajjin du'ellee osani laala akhir harkan laafte jechuu akhir harkan laafte gara galuun dhabee gara diinaa deebee gara masjidaa deebee gara tawhiidaa deebee masjida gartee gas immoo masjida salaamiin jedhamee itti baafamee amma jamaan achi keessaa ba'e du'aan achi keessaa ba'e waan nama gammachiisu jecha haqiiqatti tiktookii kana yeroo hedduu namni yoo dhufu hin dhufaa keessaa baana jedhaa nama sodaachisaa deebi'aa ammoo gartee ijoolleen fasaadde jedhaa nu sodaachisaa yoo jedhu wallahi billahi sila badaanumatu maasiyaa keessan lafa ga'e moo maali jennee sodaanna gizee tokko gizee namna sirra wal dhabu jecha nuti waan kana osoo nu akka amma jennu kanatti wal gurmeessinee itti duunnee bakka tokkotti wal fudhannee cabsinee itti duunnee osoo gartee gasii waan kana cabsinee eegasan immoo ajriillee itti arganna ijoollee keenya kanallee dogongorarraa oolchinee diin kana qabsiifna jechuu kanaaf waan kanarraa akka duuban deebine anka gajjabeessee dhaabu waan kanarraa akka duuban deebine waan kana itti milkoofnus itti milkaa'uu dhabnus yoo gartee gasii immoo itti milkoofne galata rabbi biraa arganna yoo itti milkaa'uu dhabnellee akka micaarreef jedhe sanii innaka laa tahdii man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء جرنا نتي وما عليك إلا البلاغ المبين جاء النبي أشرف خلقي سنين ربين كينا سبحانه وتعالى أتتقيسوا مليه ما سرن جرني أما أن يفشي الرياض اللي شيء كملون ودو أسكيسا يعني أما تكتوكي شوفني برادمني هلا فيتني يادمو اتجابات يتني يادن اتجابات ثم جابات اتجابات دبي تك فكرني سنيكا أبو يحيى قابلوا نموت رسول الله عليه الصلاة والسلام كرا لما لول اتبانا مي لولا كرا لما اتبانا مي سن لولا موتا تتمو جعفرين عمري عبد الله درتا أقولني رايا نمتو كوكنني يوسف دي كنا قبطو يو جعفر دو يتي قبطو إني دو يتي قبطو جنانيني akka ammoo ahambishee baandiraan kalima laa ilaha illallah ofirraa qabdu sun akka lafa buune jedhanii kanaan ergan guyyaa san akka se'an hin taane baay'inni kaafira dachii kana dhibbisamu warri 100,000 islaamni ammoo mana 3,000 way yaadama uduunu taane yaadama yaadama marii taa'e sahabaan gariin duubat deebina jedhe garii afot deebina jedhe هذا أميرا بلوان تيفك كي دخل بجان قبل نعم برفع عليه جرابي أميرا قبل بر أميرا قبل وسو قبل يتقولوا ديني وسو رب التمني إبساننا أميرا وسو رب التمني أبو يحيى أميرا إمام النافينا أمير والله أميرا جتون علماء خدا دالتو تامبيوتات أميرا قبني أميرا وفي مرتي سايقا شاكي سي كساني اللي مرقي دليل في ذلك دوبات دي بنجر دليل نفدت مالي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة جري كون اللي هو دوبات دي بنجر إن اللي هو رقا في ذاته نمو جلا مالي والغير يا في تكاكو في سنقافة جينا بوي جعفر ما نقافة جنان كرام باني ركن مالي نجي قافة كرا ربي كيس الجهاد أبالي الرجال يو كرا كنا كيس الدنيا أكيد كنا إيش جنة شهيد أو الجنة تانا شكي مليجا مين من جنة ربهم بربع دار تباسك
ويجراره يوم وينهو جنان بلسما رجع بلسما إسلاما حرية إسلاما جن من حرية إسلاما فيديا إنجرو جنان كان لما كيسا تقدم نا يجرا كنا كجيل لجي إندام يعني تما كجيل ضاهية العرب نما جرو أفن تيرغتن كضاهية إساني ضاهية العرب جرشنن رسول لسنة دلتيسني قد إيسان سنين يو يادت على رؤوسهم من أبو قتادة رضي الله عنه كجيم بي في ديكوريبو كموكا في ديكوريبو كقول رسالة كفردا فقوا ودقوا كدين سجلابو كأري وكب كدربة مكة كدربة وران الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم نما رسول ربي كورسي كنده برسيسي قديسي أحد الضاهية ضاهية كيسا توسا ولي وياسا أتسوني نولالي جنين أكمي يوكرا كمي نتنب من جابسو دندين نجد نولالي جنين اتجت غراجة لامبي يو أتي إنك اتجت نمني كما أفرتما إسام الدبا من سقبون دندين وياسا الحمد لله رب العالمين جرتين سدين اندوته أميرا جرت تاني نمني سقل اندوه آخر الرد باندرا كفات تيوسا أكنمان لولتيسا سونتان لولا تيلو ليرا خالد بن الوليد رايا سلفا فودي لولتيسي آخر الرد صحابة قبتي جلالي السيسي جلال الحمد لله رب العالمين انتو مين أمي غافز كافرا مين أمي ما إني كافرا كدوه مطولين إساني نمكو ماول إسلام من نمكونا لما بقفت دوه قياس كناف أمني أكسي نونغير ديني جغنم ما أن نونغاني نمالي صدابني فانون إنجين أبدا أبدا دبيتي سنقوم صوفي حمد مراسل اتفقنا إن شاء الله سجنتا دعوالي سجنتا وان غرغرا كنا ولي كبچو داف وني غربر باجسا غدان حواس اسكيس سجرو كنا اني غيا سجنتا غافي كوبيسينو كنا شيبسا وني الوادا سينيغل يجولي جيمي تنينو دبر سينرا جوبسيسا لكن نجرو نندي دنيش حتى هانموني سينني وامي قصدي رتيسيس انت يعني اللي حقيقة غافر سريع جرا تشوفها جنن يجولي نورا جيتولي أنا بسياني في إنه ركبتو ملي كناف بيف سنينيو ديمنت إنجن مثلا دورا بيف أو أنا جل كم نجاب درقمي قرآن أسان نمكوما أفدي بتور بتور دفع دور وياتو نمكوما تقوم دي بتور بسفني التجتمي جنان ودوجم ما تربان الناتي نسين غافلي كوبي فتا كوتا غافلي إجولي مبتدي كنيم مدارو لالاتي غافي هم متئ غافي ساعة كوكيست ديبيام بفاكسي أكاتا إني سدي بسنين قصدي مرة قالني دي بسنين السلام عليكم جنة سلامتا ور جنتا السلام عليكم جنة سلام